كويس جلس سيني سيني كده توفى نungo ما يشونا تنقول تكاجدوها سبوت زوجي نungo كايوتي ركون قبو أكورنا نقوله أستاذ توفى دم بقيسن بيبينا بتي توفى أي قليرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهي نياري هنا قال لي قليل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرن أكم جلتو نقالة كسيبس دفني نقالان أسجيني كنت midhaan keenya illee dhufee nagaadhaan as gahe midhaan keenya nagaadhaan dhufee as gahe midhaan keenya akkuma agartan kana midhaan keenya rakkoo tokko malee ka'uunsaa feesisuunsaa hedduu mudhii nama kutti akkaataan itti fe'amtullee hedduu mudhii nama kutti xiqqishuu nama ta'aabsiti eega hojjetamee xumuramee iyyi miti kan nuti itti dhaynuufumaaf dhaabbannee hojjechiifanne eega guyyaa meeqa saadhaa eega bakkee baane ويا سدفار أري سدفار أري روبي بعد روبي إيجا روبي بانه أربعة خميس جمعة فيس سبانة جورا أرى halkan keessa kaane makiinaa walitti qabsiisanii fe'uun wanta godhanii tartiibatti galchuun oofuun shofeerota hunda walii galchuun makiinaa baay'ee waan ta'eef kun wanni gadoo kanatti akkana agartan makiinaa keenya mul'atu waan lafti halkanii garana godhe ifaa qabatte ifaa keenya man qabne ay itti fayyadamaan jira kun ola ayye daawwattoota keenya kabajamoo amaanaan bakkaan ga'uun xiqqishuu ni ulfaattu malee immoo bakka numa geesse inshallah niyyaan nama murteessaadha niyyaan isin ergitanis murteessaadha wanni nuti kana jennuuf amaanaan isin ergitan kan yaadataa haa ta'u kan namoota xixiqqoo keessa buufattanii haa ta'u marti keessanuyyuu midhaan keessan amma magaalaa Yaabelloo halkaniin kun dhufee darabdaramee gadoo kana kun gadoon kun akka jirutti keenya egaa daawwattoota keenya kabajamoo maashaallah galatoomaa yeroo isiniin jennu bu'aa baytiin kun homaan jettu ammoo yeroo amaanaa keessan nutti ergitanu kana haala kanaan yeroo inni dhufee halkana ta'u guyyaa ta'u yoomuu haa ta'u dhufee yeroo inni hawaasa keessan bira isinii ga'u akka gaariitti isin gammachiisa yoo rahmaan jedhe guyyaa borii gumaata waan fidannee dhufne ganamaa jalqabnee kan hawaasa keenya warra achi gadiitiin geenyee harkaan isinii geenye malee akka nuun deemne akkuma waadaa isinii geenyetti akkuma waadaa isinii seennetti yeroo amma isin caalaa nutu gammada maaliif jennaan nu hojiirra jirra isin akkam ta'eera laata hawaasni keenya jettu yawwan akkam ta'eera laata akkamitti achi dhaqee laata akkamitti deeman laata nuyiif laphee baattu isa achi beela'eef laphee baattu kan laphee baa keessaniis lakkoofsan qabu haa ta'u malee immoo nagaraan dhumnee as geenyeerra maal jettan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكما أستاذ ريان جدي إرجايسن إرجيتن أمانان تكون قبل رب درتي أمانان وان بدنا من اتقافة الكيسات وكلنا ما كان بيكو كبر رب القرآن كيستي إن عرض لنا أمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أمانة وان نمرفست مثل نموابي كنت مالف جنان لما فت أمانة كان ربين سمير رفدي دتشير رفدي قار رفدي هندي هندي فأبين علمنا ما كن وان إسين اتديم توان بيكنيف باتي جلا كانوا ما وجنين ربين جنا وان قد إني رانا مقافة الرامانة دا قرين أسجر كوني في قرين كان دوبا جروسي أمانة كان وان بيكوف وفي جنودان وانت من كين بيكو كمان سرت ترجع بابا دبرسو وانت من كين أكبيكو بربادو غرين كوني واني سنرجيتن كنا اتدبله نداجي أوفيساتي فوتي هوتيل أوفيساتي كفلتي نياتو أوفيساتي كفلتي تو أمانة كيسن كنا جيسا درجتي نجريد أم كونس غافة أبتو درجتوني باين مكان دوفنو غافة وإرداتا غرغارسي على دوفو kan hojii gaggeessu persentii 20 medanii irraan boraniiti isa kan geessu kun 100% isa isin ergitan fidee abbaadhaan gaheetu ofii immoo kiisiidhaa baasa har'a guyyaa irraa kana yeroo meeqa baankii galee raayyaa birrii dhuunfaasaa akkaawuntii isaa irraa baasee kan ittiin nyaannu kan hojii ittiin bulu Sufyaan hundi keenya akkanatti kiisaa baasna jechuudha
kun nama galuuf hin gala ergaan kun kanaafi maaliif halkan kanaan immoo ta'abna makiinaa tokkoon fe'ameera meeqatu fe'ame shofeerri eessa jira taargaan makiinaa kanaa maali eessa gahe eessa dhaabbate eessa bule meeqatu as gahe jennee halkan kana kan bahamee uummanni kun yeroo hunda ergaa kana dabarsuufi amaanaan kun qixa sirrii taateen deemaa jirti saantimiin cabduun tokko akka lafatti hin buune gochuudhaaf Xiqqoo baduu mala. xiqqoo baduu mala Karaatti waan ta'uun beekanu. namni waa jechuun mala namni amanamaa miti jechuutu hin ta'in namni nama namnes keessa kana inni lammaffaa immoo bakka isin yaaddan sana hin gahaa finfinnee teenye manna kanaa birrii miliyoonaan manaa ergeerenne qaama gargaraatti kennine ergaa jechuu hin dandeenya duuka dhufne guyyaa iddoo laaqanatti nyaatamu shofeerii Isuuzuu kana nu makiinaa dhuunfaadhaan deemnaa biroo buunee kiiloomeetirii baay'ee deemuu dandeenya iddoo misaatti dhaabanne eegne iddoo qursitti dhaabanne eegne wanti deemnuu fi dubbii amaanaa cimaa waan ta'eedhaa fi kan akkasitti naa beeka ammas rabbi waan kennitan isa xiqqaa kennis isa guddaa kennis rabbi hundumaa guddaa kennuuf rabbiin isin kabaju ummata keenya rakkoo keessa jiru kan rabbiin rakkoodhaa baasu kun egaa kan Booranaa yeroo ammaa kana gaa rakkoon bal'oodha ummanni keenyas immoo bal'aadha rakkoo kana rakkoon bal'atus bal'inni ummata keenya rakkoodhaa oli Baalee deemuuf deemna naannoo Arsii naannoo garagaraa Shaallaa Ajjee deemuuf deemna Wallagga jira Harar naannoo garagaraatu jira naannoo Wallootu jira ummata keenya naannoo Walloo jiru jira naannoo Affaartu jira kan yeroo hongeen umti naannoo akkanaa kana dhahee gammoojjii wal fakkaatu kan itti deemuuf deemnu kanaafi ilaa akkanatti geessaa jirra wanti isin ergitanu harka amanamaa yeroo amanamaa bifa amanamaa ta'een akkanatti deemee as gahee jira du'aayis nu godha waan bukhaaxaraa baay'ee waa baay'ee keessa dabarree as geenye alhamdulillah moogaa lubbuun harka rabbii jirti wanti hundummoo gaafa rabbii jedhe malee hin taatu jechaatti amanna waan ta'eef iddoo hundaayyuu cabsinee keessa baanee deemaa jirra jechuuf hin jedhe egaa hundi ni himamu ani wanni jedhe torbaan kana bakka lama jirra tokko sanbateedha Walloo jira ergine gaheera geessineerra akkan hawaasni keenya Walloodha hedduu karaan ittiin geessan dhibaa ture baay'ee wanni hundi rakkisaadha kan himamu kan hin himamnes keessa ciisa akkan kana hunda wal qabatee hawaasa keenya naannoo sanii xiinsammuu isaatiifuu jecha waan biraatii miti miidhamaa ta'uu wajjin sibira jirra namni irra deemee Oromoon karaarra bahee anas jira jechuunis rakkoo waan ta'eef wallahi akkas haalli dhibaa keessa turre akkan alaa kulli haala amma karaa keenya mijjeeffanneerra karaa bareedaa isaa sirreeffanneerra ammaaf gahee tokkoon viidiyoo isaa guyyaa lamaan kana keessatti gadi isinii dhiifna jechaadha viidiyoo isaa suuraalee normaalii xiqqoo keessaa baasneerra dhaamsa hawaasa keenyaa ka Walloo ka Sanbatee achitti aansee immoo kan Kamisee kana booda dhaamsa yeroon isinii dabarsina suni nu mijjatee jira asumaanuu alhamdulillah rabbil alamin karaa bareedduu irra jirra bulchiinsaa wajjin kantiibaa naannoo sanii wajjin qaama mootummaa wajjin hawaasa kantiibolee warri hawaasaa yaadanoo jiru akka gaariitti tokko kana warri dhukkubni hawaasaa jira dhukkubsu kana tokko jira lammaffaa arra as jirra asittis qaamuma akkasii arganne jecha akkan abboo yaabelloo bulchiinsa yaabelloo akka gaarii nu galateeffadha namni yoo uf ta'e akkan yoo wal ta'e akkana ta'a kana dubbiin kanaaf kuni asirraa barumsi fudhatamuu qaba barbaachisaadha jettee barumsi fudhatamuu barbaachisaadha jettee nu waan walitti qabannee yeroo biraatiif dabarfannu qabaachuu qabna akkan waan irra walii tarru qabaachuu qabna akkan waan walii dhoksinullee qabaachuu qabna waan walitti himnullee qabaachuu qabna akkan hunduu bakka isaa qaba jechaadha kanaaf tartiibaan ka walii dhoksinu dhoksa ka walii irra darbinu walii irra darba ka walitti himnu walitti hima ka sirreessinu sirreessa ka sirreeffamuu dide immoo yeroodhaaf tolfataa kaahataa jallataa keenna gorfataa dabaa keenna qajeelfataa qajeelaa keenna galatoonfataa haqa namaa deebisaa haqa jechuun waan namni namaa ta'e man suni'a ilaykum ma'rufan fakaafi'u man sana'a ilaykum ma'rufan fakaafi'u fa in lam tajidu ma tukaafi'unahu fad'u lahu kanaaf galatooma nama baay'ee galatoonfachuuf deemna amma dubbannu nama hedduu wanni challenge nama kunis jira baay'ee keessa jira kana keessa dabarnee ammaaf as jira amma bakki jiru kuni
hangafa Oromoo Boorana jirra. Hangafa Oromtichaa Boorana jirra. Abbaa keessan bira jirra. Kanaafuu ganda jaatanii alii jirra. ergaan ilmaa qaqqabeera. Kanaaf immoo bifa gad dhaabbataa ta'een bifa gad dhaabbataa ta'een uummata keenya naannoo Booranaa jiru kana haala mijaawaa baay'ee jira. Haalli immoo uumamaan dizaastariin adda addaas immoo inuma jira. Bishaanis yaalii godhamaa fi jira. Bishaanis yaalii godhamaa jira. Gareen dhumti kun yeroo gabaabaa keessatti waan hojiitti galchuu jira. Rabbi biraa ta'e qaamni biraas rakkoo uummata keenyaa kana kan isin yaaduu qabdani. Gaafa inni beela'u qofa dhaqnee waa nyaachisu miti. Akkanaa miti. Mee bifa gad dhaabbataadhaan barumsa isaa irratti akkaataan jiruu isaa itti fooyya'u irratti galee diinagdee gad dhaabbataa ta'e akkaataa inni itti furatu irratti horatu irratti manneen barnootaa irratti wantoota amma waa dhufee balleessu horii qofa irratti hundaa'ee horsiisee bulaadha baay'inni isaa utuun ta'in waa qabeenya yookaan dinagdee rakkoo garaagaraa dandamatee resilient economy waan jedhamu jira waan akkanaa kana naannoon keenya kun akkaataa inni itti uummatee yeroodhuma immoo roobni dhabamu rakkoon akkanaa uumamu waan ofiiruma isaatiin keessa darbuu akkaataan itti danda'u irratti hojjetamuu qaba. Uummanni keenyas kana cimsee hojjechuu qaba inni yaadna. Isa kana raayyaa akka dhaamsanuu dabarsu rakkoon kun hundinuu rabbi irraa dhufti. Rakkoo rabbi irraa dhufte immoo furmaanni numa. Rabbitti jijjiirannaan namaa jijjiira. Takara rabbii akkasitti dhaamsanuu dabarsitti. Inni lammaffaan furmaata waaraati. Nyaata waggaarraa waggaatti fiduun. Nyaata. Kanaa bare. Laayivii kanatu tolchaayyuu bara. Jidduudhaan dhageeffadha. Bada sii jedha rayya jidduudhaan. Ajaja akkanaa barbaanna akka bari jedhu kan taa'e jedhu kana barbaanna. Kana dhabnee rakkanne. Jedhi amma lama. Bifa gad dhaabbataa ta'e jechaa furmaata waaraa. Keessattuu hawaasni keenya horsiisee bulaan bishaan barbaada. Akkana gammoojjiin keessa jiru faan ilmaan jaatanii alii bishaan barbaaddi. Ilmaan jaatanii alii bishaan barbaaddi ijoollee. Ilmaan jaatanii kana qajeelatti gadi qabii maashina qabna. Dhiyeessuuf deemaa jirra. Hawaasa keenya maal dhaamtaa? Isa kana barbaadi. Ilmaan jaatanii alii haqanurraa qaba ijoollee. Wareegamni inni kaffale arginee wal dhaannannee arginee illee du'aa isaallee awwaallachuu baannu rakkoo kanatu isa rakkisee jennaan utuu gaafii kana gaafatu addunyaa kanarraa gale. Addunyaa kanarraa haala malletti iqtiyaalaan isayyuu bakka malletti ajjeefamu. Iqtiyaala jechuun ganamee gantummaadhaan wayyaanee dhaqee ajjeese. Wayyaanee dhaqee ajjeese akkuma isin beeytanu wayyaaneen bakka inni jirtu tireettee anurraa ajjeefte. Jaatanii alii mufaajaa ajjeefame. Osoo gaafii kana gaafatu gaafii barnootaa osoo ijoolleedhaa ta'abu osoo manguddoodhaa ta'abu osoo furmaata waaraa waan inni lafa kaa'ee deeme qofti yoo hojjetame ijoollee naannoo yaabelloo dhiisi naannoo biraa yuunga jaatanii alii dhiira nama keessaa baate goota namaati beekaa namaati illee jaatanii alii ani akka gaariitti waa isaa beeka akka gaariitti gaaf tokko isiniif hima waan inni ta'e waan inni keessa dabarfate hawaasa keenya kabajamoo ilaamee nuti warra abdii kutatu miti warri abdii nu kutachuusuudhaan nuti bilbiltan nu dhaabaa namoota jira warri abdii nu kutachuusuudhaan biyya alaatiin dhufe jedhee nigdii bareedaa nagadaa isaa jirtan maqaa dha'ee ni masakan Huseen kan jedhamu maqaa dha'ee ni masakan Huseen kan jedhamu Kanaadaadhaan dhufe naan jedheeti nigdii daldala dinqii isaarra jirtanii nuun jedhe. Lakkii waa oomishataa jirtan yeroo akkanaan jedhu kana gammoojjii kana keessa jiran nuti. Lakki waan warri kana jedhuus jiran nu beeka Kanaadaadhaa dhufe ergaa rakkoon qabu nun dhiyeessisiisu maaliif hawaasa keessa jiran. In argaa hawaasa. In argaa hawaasichi yoo beeka. Hawaasa caalaa ammoo nu maal amanna. Rabbi namanna. Kana uumeetu iyyuu akkana qofaa miti. Hawaasni nu deemaa fi jiru nu keessa jirra. Hawaasni keenya quba nu qaba. Rabbi quba nu qaba. Wanni hojjetamu sun illee quba nu qaba. Boru fuula rabbiitti dhiyaanna hin taate isa kan nuun jedhus isa maaf hawaasni keenya gargaarama jedheetti duulus isa kallattii kanaan immoo boraatii jedhee immoo siyaasa adda addaatti itti fayyadamuun itti duulus rabbumatti kennan waan biraan waan goonu hin qabnu ammaaf amaanaan keessan nama miliyoon nama 15,000 kan yaadataa bariisoo dabalatee yaadataa Juneedi yaadataa bariisoon beeka dhiyaar keessaa abbaa wayiiti yaadataa bariisoo namni beeku beeka dhiifama naa godha yaadataa bariisoo natu beeka kotora nama ture yaadataa bariisoo jechuun
nama guddaa ture gaara 18 hayyee yaadataa bariisoo wareegamee jira haa ta'u dhiiramee qatti lamnee mitiiti kan yaadataa bariisoo raajiin qabu bifa waliigalaatiin hawaasa keenya kabajamoo wanni jechuu barbaadu abadan waan nu dhaabaa hawaasa keenya irraa nu dhaabuu hin qabnu ammaaf abbaa keenya bari jirra ganda abbootii keenyaa jira bulchaan ganda kanaallee bulchaa bareeda bulchaa simannaa beeku bulchaa ajaa'ibaa tokko qabanii bulchaa kanaa wajjin hin dhahinee ijoollee manguddoo dheebottee fi beelufte sana rakkoo isiillee irraa qoranne nyaata isin nutti amaanaa nama kuma kana hundaa nutti kennatan kumni 10 kan nama kuma 10 yaa dhufe kan nama kuma 5 bulee horaadha gujii baha gujii jechuudha gara kanatti asaana achitti bira dabarfannee dhufne ganama boruu irra kan nama kuma 10 fudhannee as dhufne abbootiin keenya nurraa qeebaradhaa jechuu qofaa miti ilmaan keessan ergattanii abshiraa jechuu formaata waaraa gara fuulduraatti maashinii keenya harkaan gaannee jira maashinii harkaan gaannee isinuma nurraa kafala yoo rabbi jedha wanni isin nu gootan qofti namni tokko bishaan naannoo miliyoona meeqaan liqaafuun miliyoona 50 fi 500 nurra jira ammatti miliyoona 50 fi 500 nurra jira kudhanii wayii kaffallee jirra hawaasni nuti hawaasa irraa sifachiise jenne kudhanii fi wayii kaffalannee jira miliyoona 50 fi 500 nurra jira rakkoon qabu maal foraami rakkoon maashinii kun mitirii 500 gadi qota 800 gadi qota mitirii 800 gadi qota keessaa'u naannoo booranaa kana numa of olcha biiznillaahi ta'ala humni kan rabbiiti paawuriinsa ulfaataadha guddaadha beekamaadha yeroo gaarii keessa binnillee amma as hin jiru eeggaafti nu binnee fi as garaagarummaan fago ammoo harka nu jirti piroojeektiin kun piroojeektii feeti faranjii barbaadde warra dandeettii ogeessa teeknishaana guddaa barbaadde meeshaan haaraadha 00 dha meeshaan 00 dha bishaan kana baafneetuma mee baratti aanu kana isinis itti nuun iyyadha hawaasa kana bishaan baafnee aara galfannaa ilmaan qabdi boorana ilmaan qabdi gabaabaa keessatti gammoojjii kana iddoo baay'ee waliin ga'uu dandeenya sa'aatii gabaabaa keessatti qota waan ta'eef wanni bareedaan bakka qotamee jira bishaanii kan mootummaan qotee jira bakka 17 15 18 bakka 18 akkana qoteera 18 mootummaan qoteera bishaan nu baafnu kun yoo xiqqaate bakka qotame kanatti gale taanaaniin lam mootummaan yeroo bokkaan dhufe yeroo roobni dhufe kan itti godhamu bakka 18 qotee jira qopheessee jira laakiin inni nummoo dakuma reene baafna nummoo bira gadda barreeti dhayni achi gadi baafna maashina keessan isin nu bittantu danda'a kanaaf harkaa qabna eegaa harkaa qabaanne immoo inshallah hawaasa guddaa kana wajjin qabna gabaabaa kaleessa dabarsaa jirra warri ogummaa dandeettan imeelii egeree gadhiisaa jirra ogummaadhaan namni nu bira dhaabbattan warri biyya keessaa afaan keessaa namni konkolaachisaa taatanis akkana makiinaan kee guddaa qabna opereetara warri taatan maashina noormaalii yeroo jalqabaatiif turkiitti dhufee hojii jalqabsiisa akkan jarattu kaasa akkan moodelli isaa 2021 akkan meetira 800 gadi qota meetira 800 akkuma biyyattiitti maashina tokkoffaadha meetira 800 bishaan biyya kana averejin isaa bishaan biyya kana meetira 600 jira achi waliin jiru sunus naannoo harar qofa 600 kan malee naannoo biraa achi gadi meetira 500 450 naannoo kana immoo meetira 100 irratti baafattan hin jedhani har'a qoranne har'a eega dhufne gammoojjii kana keessa meetira 150 irratti akkana bishaan gaarii baafattan hin jedhani abdii guddaa qabna jecha yoo bishaan kana meetira 150 asitti ba'u kana meetira 270 80 geette waan naannoo kana danda'u guutuu baasuu dandeenya akkan kanaafuu advantage guddaa qaba naannoon Booranaa. Alhamdulillah. Bakki dhibaani Harargeen irraa akirri bishaan fagoo 600 jira. Suni Harargeen akka qorannoo kan mootummaa suuree kennas erginee ilaalletti garuu naannoon akka amma Baalee irra guddaan 400 irra guddaan daawwee sana 400 irra jira. Kuuwwan 253 irra jira. Boorana dhiyoo jira. Boorana immoo asiyyu kan amma asitti arginu 400 irra jira. Akkana. Gaafa 270 Sibbaratti hin argattan nuun jedhan. Wanni nuti dhaammannu tokko jira garuu bakka kanatti qorannaa hogeessa bulchiinsa irraa barbaanna. Nama immoo ispoonsaruu ta'ee gargaarsa kan shufeeriiti kan nadaajiitii fi kan intinii saammoonurraa kaffalu immoo isinuma kana qabdi dubbiin. Kana qofittii malee maashinni keessan isin bitattan
maqaa keenyaan jira, maqaa egereetiin jira, taargaa maxxanfatee jira, hayyama fudhatee jira, qaraxee jira, waan tokko walirra jiru hin jiru. Qaraxallee bilisa. Bilisa. Mootummaan bilisa nu kenna. Ayyee. Idaa bittaa qofatu hafe. Mootummaan bilisa nuu kenne galatoomaa ulfaadhaa jennaani mootummaan bilisa nuu kennuun ofiisaa isinis nuu galateeffadhaa. Hawaasa keenya tajaajilanna kallattuma fedheenuu hawaasni keessan gargaaramuu irratti. Galgala achii baafannaa meetiira 12 waan dheeratuuf